namoonni national ID card printing godhatin namoonni gartee koodiin argamteef koodii isin qabatanii Boolee Mikaa'el Jaafar Baddeessaa print dhuftanii print godhachuu dandeessan jechuudha akkanatti jechuudha national ID card print yaala daragachuu Boolee Mikaa'el Jaafar Baddeessaa gaa maxxachuu print maarakti chaalachuu lanaantee talaakee kood yaan kood izaachuu kamaxachuu iziu በ10 ደቂቃ ውስጥ print ተደርጎ ለእናንተ ይሰጣል ማለት ነው። አዳራሻው ቦሌ ሚካኤል አዋሽ ባንክ ፊት ለፊት ማለት ነው። ሞር ደግሞ የበለጠ መረጃ ደግሞ በዚህ ቁጥር ደውላችሁና ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ከነጓንጆ የሮ ደብረ ከነዶራችሁዳ የሮ ጀልቀባቲፍ ሞቱማን የሮ ገርቴ ናሽናል አይዲ ገልመይሱ ኤገሉ አኒ ገማ ዩቲዩብ ክያቲን ገርቴ በይሰ ቆደን ቱረቹ ሰነረቲ ነምኒ ገርቴ ዱፌ ገለማይ ነመ ሙራሳቹ ናሽናል አይዲን ኩኒ ብዮተ ሸንተም ጃሃቱ ኢትፋይደማ ጅራቹ ከነከይሳ ኢትዮጵያን የሮ ጀልቀባቲፍ ኤገልቴ ናሽናል አይዲን ኩኒ አኮ መገርቴ ባሳቦራቲ ኤኙማ ኸቲፊ ኢንፎርሜሽን ከንከ ጉቶቹላ ኢፍከሰ ቀበታቹ ናሽናል አይዲን ኩን ባሳቦራን ገራገሩማ ጉዳይ እንቀቡ ነሞኒ ገለማይ ነመ ሚሊየና ሸኔፊ ወይ ከነከይሳ ነምኒ ኸኛቹ ነምኒ ኸኛ ከገለማይ ፐርሰንቲስ dingawochu national ID kana mootummaan fuulduraaf dirqamawan godhacha dhuftanii wanni kana honi gaariidha dhuftanii gartee galmootanii waraqaa kana tana fudhachuun waan gaariidha ammallee bakka garagaratti galmeessaa jiranii dhuftanii galmootanii national ID kana arkachuu dandeessan jechuudha information guutuudhaaf mana maxxansa Jaafar Baddeessaa wajjin deemne Jaafaris dubbisne haala gartee waraqaan tun gartee itti print godhamtuu fi waan jira hunda waliin garraa hanga dhumatti na wajjin tura namni immoo gartee YouTube channel yaasuu birraa subscribe godhin subscribe godhaadha maachitaadha information qabatama waan gartee isin fayyada waan gartee sobaarraa bilisa waan dhugaa isin isiniif dhiyeessa amma gaawwanni dhufee fi waa'ee waraqaa kana wal qabateeti ID kana wal qabateeti waa'ee kanarraa mee information ame namni keenya mee kan galmaa'ee hangam takka hojjenne duraan dursee egaa Jaafar Suleymaaniin jedhama Tiyaansuudhaan mana maxxansaa Jaafar Baddeessaa keessatti argamna ummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf national ID mootummaan ashaaraa kannaatiiti akka biyyoota addunyaa guutuu kana keessatti Itoophiyaatu hin qabne Itoophiyaan yeroo ummanni keenya hubannoo hin qabdan hubadda nuti waan biyyana keessatti deemu yeroo yeroodhaan TikTok irrattis ta'ee page irrattis ta'ee YouTube yaasuu birraatiinis ta'ee isiniif dabarsaa jirra wanni jiru national ID baankoota warina keessatti argamu marta keessatti deemtanii information dhuftanii mana maxxansaa Jaafar Baddeessaa information odeeffannoo gahaa nurraa fudhachuu ni dandeessan. Sanboota deetanii ashaaraa kannitan. Erga ashaaraa kannitan booda teekstiin guyyaa 3 booda isiniif seena. Teekstiin guyyaa isiniif seene teelee birrii lakkoofsa ashaaraa kannitaniin saniin banattaniiti qat jettanii nu bira dhuftan koodii san qabattanii. Nuti teelee birrii isinii bannee lakkoofsaan appilikeeshina teelee birrii keessa neeyne print godhanichu mataaqa mootummaatu isinii dalaga Jaafar print qoftiidha ka print isiniif godhu process isinii godheeti isiniif akkatti bifa kanaan baasee print isinii godha yeroo print isinii godhu biyyoota 53 oliif isin fayyada akka iqaamaa jaanga biyyoota arabaa keessatti iqaamaa jaaniini Keeniyaan ni qabdi biyyoonni Afrikaa guutuun ni qaban Eeshiyaan ni qabdi Ameerikaanis green ID jaaniin qabani akkasi biiteenyaas yeroo duraatiif haala kanaan mijeessitee jirti waan biraa isinti fakkaatiin ashaaraa gizee kanaan akka nu godhuuf deeman kana jettanii shaakala biraa keessa seenaa mootummaan waan nu fayyada malee waan nu miidhaa kun nu fayyada kanaafuu uummanni keenya hedduu hagaan amma dalagu jiru kana keessatti jechuu ji'a tokkoof hin deemee printii godhuu eegalee waan kana uummanni keenya hin jiru jechuun ni danda'ama uummanni keenya hedduu boodatti waan hafaa jiru jechaaf bayyanannee ashaaraan bakka kanaan tutti deemnee mana poostaa Finfinnee guddatti kannitanii dhuftanii nu print godhachuun ni dandeessan duubatti nafina dura deemuu qabna waan akkas ta'echaaf manni maxxansaa Jaafar Baddeessaa tajaajila hedduu isin tajaajila baanara stiikara kennaa adda addaa burcuqoolee giftii ijoollee teessaniif maatii teessaniif sumuda xalayaa nagahee bahii fi galii isiniif ni maxxansine jechuudha daqiiqaa 30 keessatti dhageessaa kan hundi isiniif direeneetti isin biraan ga'uu dandeenya osoo dhageessan nu ajajanii bakkuma san teessanii fudhattan waan akkas ta'echaaf nu wajjin jiraadha bayyanadha ibdura tarkaanfadha duubatti hin hafina amma bayyanachuu qabna yeroonis teenya inshallah national ID ኮዱ ይመጣላችሁ ጃፈር በዴሳ ማስታወቂያና ህትመት ስራ መታችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ አድራሻችን ቦሌ ሚካኤል ፍቅር ህንጻ የሚባለው ላይ ነው የምንገኘው አንደኛ ፎቅ
106 ቁጥር ላይ ነው የምንገኘው። መታችሁ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው ናሽናል አይዲ ይገባላችሁ። ኮዱ ይገባላችሁ። እንደዛ ነው። ባነሮች፣ ስቲከር፣ ሜሽ፣ ደረሰኞች፣ ማተቦች እናትማለን። አድራሻችን ያው እንደነገርኳችሁ በዚህች አድራሻ እኛን ታገኙናላችሁ። እኛ ለእናንተ አገልግሎት ቀንና ማታ እንተጋለን፣ እንሰራለን። በ30 ደቂቃ ውስጥ ሁሉ ነገራችሁ ፈለጋችሁት ያልቅላችኋል፣ በፍጥነት ይሰራላችኋል። ኮዱ ልክ እንደገባላችሁ ይሄ ናሽናል አይዲ ኑና እኛ ጋር ፕሪንት አድርጉ። ታንኪዩ እናመሰግናለን። ገለተሞል ፋዳዳ ያሱ ብራ ሚዲያችንን በጣም እናመሰግናለን። እስከ ቢሮአችን መጥቶ እኛን ኢንተርቪው አድርጎ የምንሰራቸውን ስራ እንደዛው ባንተ ሚዲያ ስር በማስታወቂያችን በጣም እናመሰግናለን። በማስታወቂያችን ስም ቴንክ ዩ አመላችሁ ምን ገርቴ እንገልማይን አዋሽ ባንክ ዳፊ ባንኮ ተገርቴ ገረገራ ረተቹዳ ማና ፖስታዳ ደምተኔ ኢሻራ ከነተን ገልማን እንደሰነ ወርን ገልማንቹ ከናፍ አማጋ እስራን ጋብሳ ነምን ገርቴ ኮዲን ዱፍቴፍ ፕሪንቲንግ ጎዳቲን ካንገርቴ ፊኔክስ ጅርተኔ ፊኔላ ጅርተኔ ማና ፕሪንት ጃፈር በደይሳ ዱፍተኔ ኢንፎርሜሽን ጉቱ ገርቴ አናማንተና ስንትደረሱ ኩኖ ዱፍተኔ ፕሪንት ጎዳቾ እንደሰነቹ ኮድ ከይሰን ቀበተኔ ዱፍተኔ ፕሪንት ጎዳቾ እንደሰነ ኢንፎርሜሽን ገርቴ ጉቱ ዳፍ ለኮስል ብላ ከናን ኦበለስ ኸኝ ገርቴ ጃፈር በደይሳ ዳቲፍ دولة دا information قوتو رافو دا